shabboo miidiyaa galatoonfachuudha qabdan keessattuu ijoolleen namni ani oromoodhaaf hin jedhu miidiyaa akkanaa miidiyoota oromoo kana biraa qabaachuun keenya which is nice hedduu waan gaarii hedduu waan jajjabina ittillee godhuu qabnuudhaan isiniin jira maaliif ni beektanii miidiyaa keenya kana miidiyaan shiraa fi kanaatitu keessa jira waan adda addaatitu keessa guute ambara lubbuufiin bar turee bar kaniin keekoo eegale arraa miti bar min zamaan gaafa isin waa faarsitan sana gagartanii gaafasii waa qeequu tureen maaliif ijji teenyatun tishuuf min ba'iid وتنزل القمر من فوق السماء سيغلمي هدو ددفنيتي واقر خنافين دفي دوفنا جرونا كسي وادو سوهين اركا اسنموني ارتن سيغلي خناف شابون قالتهم مقبتا شابو ميديا شابو ميديان قالتهم مقبتا ورينا تشرا وجدتن ورين ميديا خنا قبدن شابون غلطومادا بيجين كيسه يو اسنرت هدامه خوتا نغافدا تعالوا عندي خوتا بيجين هدامنان انا برا خوتا انا اتو سنت خنا بيجي قرتني خنا اسنيفين غودا خنا اسنيفين غودا وانين اني قبر رايخون سيغله خناف شابو ميديا مالف جتني بيتني اوروموتان هنتفتو oromoo naannoo feetee hunda ni simata oromoo ati akka oromoodhaatitti deemtu oromoo ilaalcha oromoodhaan qabdu oromoo ilaalcha naftanyaa hin qabne tashira hin qabne tan oromummaa isiitti amantee deemtu oromoo namatti hin amanne oromoo kaayotti amantu hunda isaanii shabboo miidiyaan ni dhiheessa warreen carraa akka tasaa ta'ee BBS irratti hin arkatin warreen carraa akka tasaa ta'ee OMN irratti hin arkatin warreen arkatanis warreen hin arkatinis shabboo miidiyaan welcome ja'an san qofaa miti girrisootuma keenya xixiqqishoota nagartaniimi warreen Facebook irra jijjiru kanaas funaaneeti barbaadee akkasitti miidiyaa san irratti afeera jechuudha kanaaf shabboo miidiyaan galatoomuudha qaba galatoonfachuudha qabdan maaliif rakkoon teessan ni beeytanii oromoon tuni ummata waa dhooysuu beeytanii sin waa dhooysuu gartaniimi waa dhooysuudha beeytan haqa baasuu hin feetanii sin anamma namni ni galatoonfadhu shabboo miidiyaan nama san achirra fide tsaggaa araarsaa ni galatoonfadha maaliif waan ani duraan jechaa tureefi waan isin dhooysaa turtan kana gabbaase namtichi beekaa oromoo tana keessa oromoon shawaadhaatun khatara oromoon shawaatun akkuma habtaamuu eenyu maqaan isaa kan wallisu san habtaamuu lammuudha rifeensa malaaxaa keetiif ta'u eessarraa fuudhanii sirratti goggodhanii jennaan saphiirraa asdalaa jeehime amma oromoo naannoo taanirti raani gartaa hin agartu bara jecha kana eessarraa fuudhanii sitti godhanii jetteen yaa bu'aan lilmee takkana diraniituma na hadoochanii natti godhanii ammoo rifeensi kuni kanuma areeda keetii qofa yookaan kanuma rifeensa kee kamataa raayiiti malee bikka biraatii miti jeessi dhooysa ammoo ummanni keenya hashawaadhaa yookaan hawallaggaa ka olii kuni waan gama kanaatiitti hin dhooysan dhugaa jirtu himan keenya kun ka dhooysu Harargeen ni dhooysiti Arsiin ni dhooysiti ummanni kanaa honni dhooysa maaliif lafa teenya tana hanga tokko Amaara kanaa qabaachaa ture amma Harargeen maqaan isii Amaaraa bara Amaaraatitu maqaa kanatti baasa Harargee silaama afran qalloo jenneeti nuti amma silaaf yaamuu qabna Amaarri yommuu Harargeetti ni gammada afran qalloo yooteen ምን ለማለት ፈልገህ ነው ምን ማለት ነው ሲንጃ yommuu maqaa Amaaraa kana yaamte Harargee yoote አማራ ባዜ ሚል እንገመዳ ከናፍ በር ሀረሮች እኮ ፍቅር ናቸው ይገረ ለኛ ከና አዮቲሌ ተኛተን ሀረርጌዳ ኢሳኒ ኸኤ ዳንሲ ተበቱ ተቆ አርከኒዲ ዲራን ዲሪዮ ከጆሰን ፈካተ ወሌን ኢሳኒ አከነ ኢሳኒ ከነቲ ታቆረው ገርተዲሚ
isaanii wal gahanii akkasi taphatu arkanii wanni ijaa waraabanii qilleensa raggadhiisan xaaxaa የሌላቸው የድሬ እናቶች ጃን ጣጣ የሌላቸው የድሬ እናቶች jechuun ummatuma jaalala malee waa takka illee hin qabnee dhaga ammaan tana asirratti argeen cheekif god hin sobamin irra guddaa hogga isin libbisi akkanaa kana hogga isin diban ni sobamtan kanaaf isin injaa waa dhoysuu tana qabna nuti akka oromoodhaatitti tsaggaa araarsaadha wanni ati goote sun waan gaariidha hedduu waan gaariidha waan silaa hayyootan keenya dhoysan hunda ati jalaa gabbaaste amma hayyootan keenya ka oromoodha kan OMN irra dhufu kawanni irra dhufu hundinuu waan OMN kana keessa taa hunda dhoysaniiti garaa keessa qabatanii akka ilmaan bofaatitti deematanii summi namni hin beeku ka deemu hundinuu itti bu'a amma jawwee ilaala jawween yeroo hunda jaalala si garsiisti jawween jechuudha jawween jaalala isiin si garsiisti jaalaltii isii akkami si maramti si ciniinti yoo summiilleen qabanna si maramti isiin akkasii bara si gale kanaaf isaan kun gaafa si maraman summii isaanii sanii si dhawan jechuudha amma warreen OMN fi kana keessa jiru ummata akkasiiti amma Farhaan Abdusalaam dheenya kana wanni inni isinin jee ilaala aadha moo baadhaa isinin jee aadha baadha jaan qeyroon ammoo khadiigamte arraamiti akka tsaggaay araarsaa jedhutti ammoo Farhaan Abdusalaam pilaana qaba pilaanni isaa sun maali qeyroo bikka jirtutti dhoosisu aadha moo baay'eecha kanaaf namni namaaf sagalee tahuu danda'u Farhaan Abdusalaam kan akka bofaan maramee useetuma taa'u kana gatanii mi kamataan isaa as jira eegeetu as jira ka hin beene kana namni namaaf hin dubbanne aslan waa takka illee namaa godhuu hin ta'u nuti namni nuti feenu nama akka Geetaachoo Araddaadha nama ol ba'ee ummata isaatiif dubbatu nama ol ba'ee ummata isaatiif onnatu nama ol ba'ee yaada kannatu feena malee kana bofa ka hin dubbanne ka waa takka illee hin jenne akkamitti amantanii jala deemtanidha how come yaadiga mee amma kana ijoollee teenya ta arsiitiif hin dhiisa isin kanaatiitu waa dhodhooysa xabiyaa amaaraa qabdanii gatanii xabiyaa amaaraa qabda waa dhodhooysuu fi kana isinii galee mee waan kana isiniif gaafadha akkanam tokkootitti kana isiniif hin dhiisa gaafi sila isin waa dhodhooysuu baattanii balaan tun hundinuun uumamtu OMN illeen shirri inni hojjete kun tsaggaa araarsaatiin asin bahu jechuudha isinii galee akkana ettaniin aarina akkana ettanii wanni arsii taate wanni Harargee taate haanni keessan tokko waan ta'eef hattommina waan qabdaniif aaruu hin qabdan sii gala Johaar yoo jettan Johaar duraanuu biltsiginnaadha dura inni biltsiginna maaliif gaafa waraqaa isaa am Oromo first jeesanirraa gama Itoophiyaan first jijjiirame inni biltsiginnaa ta'uusaa inni Itoophiyaanisti ta'uusaa ifime jechuudha Oromoon tu sadii hin isinin jee ganama isinitti hime Oromoon sadii takka Oromoo Johaar tan paawara hin qabne ta hidhannoo hin qabne ta waa takka illee hin qabne ta suuraa profaayila godhatteetuma fiidu qilleensa ta arraba daddarbatteetuma huttu jechuudha taan ammoo Oromoo Jaalmaaroodha tan kaayoo qabdu tan Oromoodhaaf dhimmamtu ta Oromoodhaaf bochu ta Oromoodhaaf yaaddu akkuma Jaalmaaroo kanatti warra gaara keessa jiran jechuudha gartani taan ammoo Oromoo Abiyyi jaaniin lameen eegee isin hamne taan Oromoo Abiyyi jaaniin Oromoon Abiyyi isin himatteehu kaaddiidha qabdi isin ID qabdi ID nisi they are from Gondar or from mata wanni dha isaan Goojjaami isaan himatanii jiran afaan Oromoo haa dubbatan malee amma eega akkasii fudha ammoo jara keenya
Saggaay araarsaadha wanni isin irraa hubattan qeeroon facaatee jirtii hogga inni isinin ja'u eenyu facaasee nuutu facaasee je hogganoota keenyaaf facaasee je Jawaarfaadhaatiitu facaasee je dhugaadha isinin jechaatiin ture Jawaar silaa nama aylii qabu silaa tahee nama tokko bikka isaa buufataan isinin jechaa ture nama tokko bikka isaa buufataa sinigale ammoo hattuu lamaatiitu walii dhere Jawaaris hattuudha Abiyyis hattuudha sigale Jawaar paawara qaba amata lamaa fi cinaa isa Jawaari kabulchaa ture Abiyyi amma yeroo san hin dammayne Abiyyi hirriba irra jira Abiyyi muka dhaabuu malee Jafiqir abbaatiidha muka dhaabuu malee waa takkallee quban qabu Abiyyi dammaqinsa hin qabu yeroo san Jawaari kabiyyaan deemuu ture garuu maal godhe Jawaar biyya keessa Harargeedhaa fi Arsiidhaa fi Shawaa fi kana keessa deddeemeetuma fiiguu malee iyyuu malee faayidaa takkallee irraa agarre qeeroo takkallee hin jaarranne waa takkallee wanni inni godhe hin jiru warra silaan jiruu fi kana hunda ni hiike irraa hiikeeti hiikkadhaa jeen sigale warri silaa Jawaar deeggaruus warra waa takkallee hin qabne ammoo nama ni qaba nama dammeeffachuu ni beeka akkaataa hunda itti beeka garuu tana rabbiitiitu itti cufe sigale amma boodarra tooftaan galteef Abiyyi dammaquudha jiru amma Jawaariif waa galaafi dhufan yeroo filmaataaf hin dhihaattu hanga waraqaa teessan lafa keesse wanni taatuu jechuun itti dhufte jechuu maaliif duraan silaa gaafa qeeroo 5,000 dhumte je'ee dudubbatu san qeeroo dhumte saniif faamilii isaaniitiif gumaadhaa fi kana warreen dhoomanii fi kanaaf silaa gumaa fi kana baasanii umaatii miti yoo mootummaallee hin baasne Oromoo rabbi heddummeessee jira akka Chaayinaadhaatitti waa baasuudhatti maashaallah artiistota keenya kana biyya alaa kana simachuudhatti maashaallah wanni Oromoo gahaan jiru miila lafaan dhiituudhatti wanni Oromoo gahaan jiru silaama Jawaar gaafa san nama akkanaatitu nurraa dhoome nama akkanaatitu du'e mee Oromooti isinummaa mootummaa itti dhiisaati mootummaan waa takkallee hin qabu isinummaan mee ummata keenya kana cinaa dhaabbadhaati waa illee godhaaf silaa jee ni godhaaf jechuu namni keenya kun tanallee hin goone nama tokkollee bikka isaa hin buufanne Jawaar Mohaammed khobaa isaati akka Hayilee Gabrasillaasee fiiguu ture jechuudha gartani namni bar nama tokko bikka bu'aa isaa kaayachuudha qabaa bar kanaaf xabiyaan Abiyyii fi xabiyaan Jawaar akka tokko sigale Jawaaris tiyya maleedhaa ja'a Abiyyis tiyya maleedhaa ja'a Abiyyi maaltu kanatti diplomaasii isaasii fi kana hunda irratti wanni godhe maaltu wanni godhe mucaa Arsii dhaabbadhu ati sirraa inni wanni godha dhamaa bahe keessa utaa keessi jazba bahe hogga Jawaartu kan zigaan haala mi'aasaati dhaabbadhu siin baasa hoggaa barreessite dhamaa ummata waa faarsu malee waa takka illee hin beekne bahe keessaan haal abuuk wasakh as na bira dhuftee wahiin dubbadhan jeen nu bira dhoo isaan hin jiru isin Amaarootii yoo dhooysitanis nu bira dhoo isaan hin jiru nu bira sigala gabrummaallee hin qabnu nuti akka Harargeedhaatitti gabrummaa baanan san hin qabnu isin warri waa dhodhooysuuti hattoota OMN kana warri balleesse isin warra waa takkallee hin qeeqne warra akkamatti deemu oottu bay sigale Mohaammed maammee naaman hoot naa uta fasaam bay sigale kanaaf dhugaa jirtuun isinitti maa fudhadhu amma gaa hoolayyiin Jawaar seentema hoolayyiin Jawaar warreen arrabaatiitu dhufe ammaan tana hotaatataa hoolayyi silaa isin ummata sammuu qabu silaa taatanii isin nyaattanii udaan daawuloot godhuu malee faayidaa takka illee hin qabdan sigale silaa isin ummata sammuu qabu silaa taatanii Jawaar mana hidhaatii baasan
Qoshaashota ummata afaan arraba malee waa takka illee hin beekne. Suuraa isaa eega piroofaayila godhatanii deemu malee faayidaa takka illee hin qabdan. Gartanii? Kanaaf hattuu lamaatiitu wal hidhe. Sigale? Jowaar hattuudha, Abiyyis hattuudha. Amma hooleyyii Jowaar baasuutti hin jira. Maaliif naa taatanii jirtan? Dhugaa waan hin fudhanne bar hattootaa bar amaarotiidha. Sigale? Jawaarii fi bilchiginnaadha naatiitu isinitti hima. Bilchiginnaadha. Warri bilchiginnaadhaan maaliif garagale? Jawaariitiitu garagale jala. Jawaar garagalaani ummanni kun hundinuu garagale. Fedheeti namni? Fedhee bilchiginnaa ta'e? Yaada ummata sammuun udaanii? Yaadi. Akkamatti hin fiigin? Jawaar silaa nama sammuu qabu silaa ta'e mana hidhaatitti if oliin darbu. Nama sammuu qabu silaa ta'e Jawaar nama sammuun isaa hojjettu silaa ta'e akka jaalmaaroo kanatti qeeroo silaa if jalaan deemu san hidhachiisa. Sigale? Hidhachiisee har'aan tana namni mana hidhaa sanitti ol darbuu hin jiru silaa har'aan tana. Jawaar silaa irra waa qabaate hidhamee isin biddeena fuutanii mana hidhaatitti isan laaltan. Garuu suuraa isaa laalaati goota hooyyattan. Warri sammuun dalaytu ijoollee Wallaggaa jaalmaaroodhaa jira. Jaalmaaroon nama sammuun isaa hojjettu hunoo gaara keessa taa'ee Abiyyi ija diimtuu agarsiisaa jira. Gartanii qilleensa fudhachaa. Abiyyi hattuu waan ta'eef nama waan isaa tuqu hin fedhu. Nama aangoo irratti irraa deemu hin fedhu. Nama waan isaa san fuunfatu hin fedhu Abiyyi. Kanaaf Jawaar fuudheedhe. Maaliif hidhe Jawaar? Jawaar waa takka illee if duubaa hin qabu. Ummata qaba. Waa hunda qaba. Dhagayitii qaba. Garuu yoo humna hin qabaanne maal sii godhare? Wayyaaneen maaliif akkanatti maali? Ameerikaan maaliif wayyaaneen cinaa dhaabbatti? Ummanni tokko waan ta'eef. Ummanni waan wal dhaga'uuf. Ummanni waan paawara ta'eef. Kanaaf isaan kana cinaa dhaabbachuudhaatti jirti. Sigale? Abiyyi hoore. Abiyyi hoo waan addunyaan jettuun hin dhaga'u. Hin barannees. Sigale? Sigale? Hin barannees. Ijoollee teenya taartii hoolayyiin amma gaa ni aarti. Bar hoolayyiin tun ni aartanii bar maaliif aylii hin qabdarre isin? Isin waa faarsuu malee waa takka illee hin beektan. Waa faarsuu irraa kuta addunyaa waliin deemuu danda'uudha qabdan. Teknooloojii waliin deemuu danda'uudha qabdan. Kitaaba keessan ka dursan hin baasinaa nutti as. Suuta deema. Suuta deema. Yeroo waa faarsan keessa hin jiru nuti. Isin deemaa waa faarsa. Sigale? Balaa tan hunda ijoollee biyya Arabaatitti qabuuse Jawaar Mahaammadi. Balaa tan hunda silaa irra Jawaar naamusa isaatiin yookaan if jaaree waan takka silaa godhe ijoolleen biyya Arabaa akkanatti rakkatu bara. Daadarkaa Itoophiyaan akkasitti wanni taasisan hunda isa ka wanni godhe. Isi galee? Kanaaf wanni isin gootan arrabsoo dhiisaa. Ilmaan arrabsoodha. Okay? Gaafa nuti OMN akkana odoo jennu san isin wayi dhooysaa turtan. Lakki OMN akkana, lakki OMN akkana, OMN ijaa fi gurra keenya, OMN miila keenyaatti badoota lakkaa TV eega biyyarraa baatanii biyya namaatti agartanii miire wayi beeytanii. Hin beeytanii bara. Sigale? Arra kunoo Tsaggaayee Araarsaa shira achi keessa deemu as baase. Shira OMN keessa deemu as baase. Akkam jettarre haaduu feetan tanaas. Silaa wanni tun manaa mataa ta'ettan. Jawaar faadha kafacaasee jenna am wanni Farhaan Abdusalaam roobotni sun filmaanni inni godhe maali? Aadha moo baadha? Maaliifi qeeroon hogga isiin hiriira baate naannoo qeeroon itti hiriira baate sanitti achitti akka mootummaan dhaqee isaan san dhahuuf dhufe. Mootummaan akka dhaqee achitti isaan san fixuuf. Sigale qeeroo tana keessaa ka dura fiidee baatu Harargeedha yookaan Arsii. Nama hanga san achitti ajjeesisuudhaaf aadha moo baadha jaa. Kanaaf isinin jenna nama Farhaan Abdusalaam
nama akka roobotaa ta'uu kana bofa afaan hin qabne afata hin qabne mataadhaa eegeedhaan isaa hin beekamne ka ol baheetillee guyya tokkollee ol baheen dubbanne kana amma ijoolleen teenya hoolayyiin arsiitii fi harargeedhaa tun hayyuu keenyaa itti yeeyi yala ana abuukum nuti kafeenu nama akka Geetaachoo Araddaadhaa feenaa bara nama akka Geetaachoo Araddaadhaa ol bahee ummata isaa duratti dubbatu ol bahee ana Geetaachoo Araddaadhaati sagalee isaa si dhageessisu feena namni sagaleen isaa hin dhageemne maal nu godha boo nuti boo meetaniif gaafadhaa isin ijoollee keenya ta'arsii yoo itti himan ummata naman dhageenye Hararge ummata itti himan naman dhageenye isinii warri ibillee cabsee Oromoollee cabsee isiniiti if gaafadhaa Harargee miliyoona tokkootiitu jijjiga keessa ol buqqee kara naannoo Oromiyaa kana ol fiigi ummata sammuu hin qabne Jawaariitiitu jeenga deemaati Oromiyaa tana keessa ol fiigaadha maallaqa fuudhuudhaaf jechuugaas silaa ummata sammuu qabdu silaa taatanii akka ummata Tigraay kanatti kara Suudaan gagaffiitan maaliif addunyaan hoggaa ati naannoo teessan gadhiistee baate laata biyya tana keessa rakkoodhaa jiraa u'uu jetti Ilhaamu margaabattee jirti bara Ilhaamu margaabattee jirti waa'ee Oromoo waa'ee Tigraay kanaa dubbatanii waa'ee Oromoo tana hoo jennaan Tigraay nama kuma 70 bahee jette sigale bay eenyu waaqu heetu dhama arsiidha wuxa deeme mana keessan keessatti takkisi wuxa keessi niftaa sigale deeme mana keessatti takkisi wasaka waa dhoysu malee waa haqee himuun beene bato so maal jaan Tigraay nama kuma 70 bahee biyya isaanii san gadhiisee kutee kanaaf waan isaanii kana wanni goonaa jaan ka Oromoo yennaan hin jiru ka Oromoodha gowwaa jaabar ana moosii gowwaadha an dhugaadhaan dubbadhaati an waa takkallee hin dhoysu asin hattootaati warra waa dhoysuuti gowwaa odoo ittanii gowwaan keessan mana hidhaa keessa isinii taa'uu jira gowwaan keessan gowwaan Harargeetii fi Arsiidhaa Jawaar mana hidhaa keessa taa'uudha jira nama sammuu qabu silaa ta'e Oromoo irra deemee Oromoon hiikkachiisu Oromoo hidhachiisa malee ilmi dhiiraa wanni intala madhalaa fuudhuuf sigalee irraa dhaluudhaaf malee akkanumatti googaraa akka isii uffatee cinaa ciisuudhaaf miti isin ummata akkanaati irraa tokko jechuudha sigalee badawoota hunda kanatti TV'n OMN dha TV kashalabbeedhaa ta'e TV faayidaa hin qabne ta'e Oromoon harkarraa fudhatte oduma waa dhoysan hayyoottan achirraa fageessan hayyoottan guutuu dhabamsiisan namnummaan fayyaa qabu OMN irraan dhufu hin jiru maaliif qabsoon akka Oromoon qabsooytu hin fedhan akka Oromoon hidhattu hin fedhanre kana amma Faraan Abdusalaam kana achirra isinii kaayan kanaaf Tsaggaayee Araarsaadhaa galatoomi waan jiru kana baasuu keetiif an galatoomii isin jaa garuu Oromoo yoo sammuu qabaatti amma ati waan san eega baaste Oromoon sammuu qabdu haareetti TV haareetti dhaabbattee TV haaree dhaabbattanii haareetti hidhachuu danda'uudha qabdan asmataayiiti OMN ijaa fi gurra keenya jeeyiiti bofni achi keessaa isinitti mammaramu bofa afaa jalaa Faraan Abdusalaam gaazexeessota qofa fida ummata rimoota isaatiin hojjetu qofa hayyuun hin jiru hayyuun gaazexeessota qofa warri achirra taa'e waliin haasa'u maaliif hayyuun hin jiru profeesoroonni hin jiru ummanni hifataniiti shabboo miidiyaa adda addaatirra fiiguudha jiran Heenoo Gabbisaadhaa
miidiyaan keenya maal ta'ee jechaa ture maxxansaa ture akka namaan arkini cal jalaa ja'an maaliif hattoota re sigale balaa Jawahar dhale balaa Jawahar fideetu akka ijoolleen teenya ta biyya arabaatuun biyyatti hin galle godhe sigale waan kana hunda isa jechuu hafide maaliif silaarra inni Oromoo hiikachiisuu baatee Oromoo hidhachiisee nama tokko bikka bu'aa isaa silaa kaayate qeeroo dila kana silaarraan taniif jalatti qabee ha qeeroo hin facaasne wanni jee namni barboo biyya keessa taa'ee bar qeeroo takka ta isaaf duutee bar waa godhuu qaba ture bar nama dantaa namarraa hin qabne bar Jawahar dantuma takka Oromoo irraa qabaachaan ture ha qeeroo meeqa Jawahar jechaa isaaf duute isaaf lubbuu isaanii tana kannan nama kanaatiitu nurraa du'eeti mee nama kanaaf mee nama kanaaf agumaa haa baasnu fi Oromooti hin jenne laal hayni Oromoodha hallayyeessi darba isin yoo waan feetan dhoysitanis hayni Oromoodha deemee walitti qabame siifi waan si jala deemaatis fuudheeti jahannami si darba jechuudha isii gale kanaaf shabboo miidiyaan haa galatoomu isiniifin irra deebisa gurran qabdanii waan Tsaggaayee Araarsaadhaa jeesan wanni godhuun feetan dhaabbadha dhageeffachuun feetan maaliif hattoota re hattoota isiniiti hattuun Jawahar kiyya maaree kiyya jechuudha feeti eega Jawahar ummata kana garagalee ummanni hundinuu biltsiginnaa ta'e jala ijoolleen teenya taarsii warreen duraan Jawahar jala deemaa turte biltsiginnaa taate guutuun isii hatta Naziir Nuuraatitti qabaati Naziir Nuuraa kan akka waliin babbarachaa ture jau ka isa jaalachaa ture ka tuqaa Jawahariin ayyamneetiitu garagalee arra maaliif namni ijaa fi gurra qaba jechuudha namni akka hoolaatitti akka keessan kanatti suuraa piroofaayila kaayatee deemaan oolu akka keessan kana waa faarsaa hin oolu adamoonniidha wuxaa gazee qomaata bahe keessa gowwaan isin caale eessa yeraa mitiiti ummata hogga udaaniin hudduu tuttuqaa deemu sigale isin warreen Oromoon Jawahar warri ummanni ifin jedhu kuni ummata arraba malee suuraa isaa kaayateetuma arraba waa takkallee hin beekne ummatuma waa arrabsuu malee waa takkallee faayidaa takkallee hin qabne isin faayidaa takka hin qabdan ta'a biyyi beekamtee jirti ta'a biyyi aayidii kan namteefii jirti Oromoon abiyyi kaardiidha qabdi isin Gondareedha galte isin Goojaameedha galte iloltii unumaatu bara isin as baatee loltii Amaara nurraan tuqinaa jetti Teedii Afroo keenya jetti Abaluu keenya jetti ol baatee ifaan ifatti laayivii hojjechaa turan isaan isin kana garuu warreen qoree dhoqqee keessaa waan qoree rooba keessaa warri ja'aniin isin kana warri nu keessa taa'ee nullee waan adda addaa nutti wanni jechaa ture sigale isin kana warri isallee hidhee asii biddeena fuudhee mana hidhaatitti gaafatu OMN'n isinitti himeetiin jira waan adda addaa godhuudha jiranii shira irratti hojjechuu jiranii akka Jawahar fa'aa mana hidhaatii hin baane godhaa turanii isinin jechaa ture maaliif duudaa dhagaa yoo bishaan itti naqxanii seenaa hin seenu bara yoo bara harka kan akkanatti wali qabdee gurra kee kanatti yoo dhiibde ni seenaa hin seenu bara isin ummata akkasiiti isin ummata akkasiiti ummata taa'eetuma TV OMN faarsu ijaa fi gurra keenya nama qaruuraadhaan TV'n ijaa fi gurra keenya jedhu isin magarree Harargee fi Arsii garre badawoota eegaa biyyarraa ba'e TV arge badawoota hogga TV illee bitatu TV akka OMN malee kana hin feenu jedhu akka waan barruun OMN sun dukkaana faranjii hundarra jirtu TV hundarra jirtu isin ummata akkasii teeti
badoota badoota haa'eetuma TV faarsaa oolu deemaatii hidhadhaarra ta'anii TV OMN si eegan aboo jaalmaaroon kana godhu jira OMN silaa TV Oromoodhaa silaa ta'e TV Oromoo silaa ta'e waa'ee qabsoo Oromoodhaa dabarsaa bara waa'ee qabsoo Oromoodhaa dabarsaa bara warri isaat waa'ee qabsoo isaanii dabarsaa jiran warra isaat kan amrii baasaa jiru wanni TV isaat gaazexeessonni isaat jee Abiyyi hojiirra oolcha Jawaar Mohaammed dhabamsiisaa hidhabamsiisan Jawaar Mohaammed baasaa ni baasan meeshaa OMN ni saaman jechuudha arra meeshaa OMN hanga tokko isaaniitutu itti fayyadamuudhaatti jira isin galee taayyeen girrisaadha isin hin jedhu dhugaadha girrisaadha warreen amma mana hidhaa kana keessa rakkachaa jirtu warreen waa dhodhooysaa turte sigale warreen waa dhodhooysaa turte warreen akka haqa keetillee dhoysitee haqa Oromollee dhoysaa turte warreen mana hidhaa kana keessa rakkachaa jirta bilaash maaliif odoo waa faarsitaniiti sigale hayyuu jechuun kan lubbuu isaatillee eegu kan nama isaatillee eegu kan akka Geetaachoo Araddaa kana jechuudha qabeenya ni qabaa bara miliyoonara bara waggaa 27 Itoophiyaa san bulchee bara dandeettii Abiyyi irra qabaa bara sigale dandeettii Jawaar Mohaammed irra qaba jaalala ummata isaatiif Jawaar Mohaammed irra qaba hogganoota Oromoodhaa hattuulee tanarra hogganoota Tigreedhaati ture wayyaadha maaliif qabeenya odoo qabaniiti waameeq odoo qabanii fooqii odoo biyya keessaa qabanii ala kana odoo qabaniiti ummata keenya irra nuuf hin caaltuu jaanii qabeenyi su keenya sun gaaratti galan ni finnaa jechuudhaan ni deeffanne jechuudhaan gaaratti galan lubbuu ummata keenyaati dursa jechuudhaan dhakaarra ciisuudhatti jiran jechuudha dhakaa afatanii ciisaa jiran ala galaa jiran warreen duraan firaasha Moozvoldii fi firaasha adda addaatirra gaggalaa ture jechuudha sigale warreen faxara Waashingitanii nyaate hiraata Finfinneedhatti nyaatu warreen xayyaara adda addaa qabu isaan saniitiitu arraan tana kunis du'ee ummata isaatiif kunis qabsaawaa jira jechuudha mee hogganuma Oromoodhaan itti fidaa mee Jawaar Mohaammed fidaame hin jiru kaasi intalti teenya ta Wallaggaa ta digrii 4 hojjechuu jirtu Xuqur Ambassaa san keessatti ajjeefamte Feesbuuka isaatirra taa'uu ture Jawaar Feesbuuka isaatirra taa'uu ture sigale ni deebe ka Abdii Raggaasaati moo eenyu gurbaan wannidha kana abaa'oo keessa gaafa inni hidhamu Jawaar taa'uu ture nam tokko ka waa'ee isaa dubbate hin jiru eega Jawaar hidhame firii Abdii Raggaasaa firii Maarree Raggaasaa jechaa turtan amma eegaltan firii gaafa dursan hin jiru maaliif Jawaariituun hidhaminire Jawaariituun hidhaminihi firii Abdii Raggaasaa hin je'iniif eega Jawaar hidhame hoo firii Abdii Raggaasaa jettan sigale gaafa Muhammad wannidha eenyu kan Harargeedhaa sun ajjeesanii waraabeessaaf kannan sun kan Harargeedhaa sun Jawaar Mohaammed nagayaan taa'uu ture waa'ee isaan dubbanne hafuura hin baasin duba Jawaariitu Oromoodhaaf fayyaada yaadaa hidha gaanni akka keessanitti ni yaada nama sammuu qabure namni sammuu qabu bara Oromoodhaan hidhadhu jaamale Oromoodhaan hiikuu bara inni hiikuu bara Oromoodhaan maaliif jaalmaaroon kabarate ka dandeetii qabu bara gaara galee bara ka isaanii ol barate qabxiidhaanis hooma hundaanuu jaalmaaroon obboleessi isaa qabamee bahee ture warri isaanii hundinuu warra babbarate haati isaa hidhaadha jirti abbaan isaa hidhaadha jiran jaalmaaroo jechuudha garuu guyyaa tokko haadha kiyyaatti tunarraa hidhame abbaa kiyyaa tunarraa hidhame jee guyyaa tokko harka hin kannanne isinoo
nama tokko bikka isaa bikka Jawaar san kaa'achuu dadhabdaniiti nama tokko as baasuu dadhabdaniiti Jawaariin nu bulcha Jawaariin nu bulcha maarreen nu bulcha itti Jawaar mana hidhaa keessa taa'eeti ani ummata hiyyaan qabaaja ummata isaatii namicha ummata isaatii hin ta'in usjedhu jaayaawar baye keessa eenyu jaal magarsa bayde qomaata wuta gazi fasam dama suuraa Jawaar kaatte yaati sabboonaadhaan sinjaa anan geessanii bar wanni Oromoo gabroomse waa dhooyisuudha isin ilmaan hattuudha hattoota wanni isin gabroomse wanni namaa gad isin godhe waa dhooyisu kana hanga isin as baatanii dhugaa walitti himtanii abadan isin numa boochanii beeka abadan numa boochan amma Oromoon bayyanattee jirti isin jalaa garagaltee jirti kun biltsiginnaa ta'ee jira maaliif yoo kara kanaan dadhabamte namni firraa amiin jee fudhata gabrummaa san amiin jee fudhata wanni kun godhu jirre yoo harrootan nuti hayyootan Oromootiif hin jettu tun yoo Oromoodhaaf iyyaan yoo kursiisiitiif hadeemtu taate yoo asiin qeeroo bahe jettee qeeroo achitti ficcisiiste akka tasaa yoo carraan arkamnee wanni irratti ol baate ummata ficcisiisti ummata isiitiif ammoo hogga aangoo irratti ol baate waa takka illee hin gootu Jawaaritti qaba hanga amata lameen biyya keessa ture san namni guutuun addunyaan gootuun isa kabeetu namtichi kun ummanni kajaalatu isa kan addunyaan wanni taatu isa kaameraan hundinuu isuma irratti wanni jaa Prime Minister Itoophiyaa kamii jaanii walii wallaalan hanga TV'n Faransaadha Prime Minister Itoophiyaa kamii jee gaafatu takka namni akkasii paawara qabu namni akkasii dandeettii qabu garuu ummata isaatiif hin taane ifiif hin taane ilmoo isaatiif hin taane Jawaar Mohammadii bara boo namni ilmoo isaatiif hin ta'in jaartii isaatiif hin ta'in maal sii godhisiif yalaan abuukum hintum mee isin yaada yaa naas rabbi wanni teestaa kana nuu kanneef rabbi wanni hayawaanaan adda nu baaseef akka waa yaannuufi bara malee akka badawoota tokko asirra laayiviirra hogga ol bahan qaala Jawaar qaala Jawaar qaala Jawaar qaala Jawaar qaala Jawaar jetti bar akkuma sheekotiin teenya qaala Rasuulullaahi sallallahu alaihi wasallam man jadda wajad jaangatanimi akkasumatti kanneenis qaala Jawaar jechuu malee qaala Oromoo maal feetii hin jaan guyya tokko jaalmaaroon maal fedhaa hin jenne kam ummata sammuu hin qabne bar silaa kanneen ummata silaa sammuu silaa qabaatanii jaalmaaroon kun nama fedha biyya keessaa loluudhatti jira nama tokko ka isaaf dubbatu mee haa keenyu jettanii silaa keessan ture garuu gabrummaa malee bilisummaa ni hin feetanii bar amma yoo akka tasaa rabbi nutti hin godhini jaalmaaroon kun nu garagalee akka qabsaa'u jiru kanaan akkuma ilmaan Tigraay kanatti Wallaggaa tana bilisa baasee Itoophiyaa sanis fudhatee daara isin kutee akkam taatamme akkam taatan ni boocanga aadmatee isaniiti daawun jaalmaaroon ma ettanii barisin jechuurraa illeen deebitan isin gale kanaaf silaa sammuu qabaattanii sheekii fi shariif keessan hundinuu asirra ol bahee Jawaar akkana jee Jawaar Oromoodhaaf akkana godhe Oromoodhaaf nama dhawoomeef waa takka illee hin goone Jawaar biyya keessatti galee hunu amata lamaa fi cinaa ture biyya saniin deemaa ture sagalee adda addaa qabaachaa ture waa takka illee hin goone si galee bawwa abbaa keetii Imaan Naasir Hussein wucii kasii fasaam cigaraam takka teetii tanaa jira wasaq albaati OMN sagalee naa ta'e je'in OMN sagalee isatti isinii ta'uu jira hattoota isinii hattuudha miidiyaan keessan hattuudha bofa summiicha keessa kaayatanii eessa sagalee isinii ta'a miidiyaan kunoo kan sagalee ummataa ta'uu jiru kunoo ni jira BBS shabboo miidiyaadhaa jira isaan sani kan sagalee ummataa ta'uudha jiru sagalee khadaanuun dandeessan kan aboo sagalee ni ta'a jettaniin
gaafa maalleenii isaanii irraa irrate gaafa habbii pireezidee isaa kabajachuudhaa deemu waa'ee Saawudii Arabiyaadhaa dhedheessa. Nama tokko fida. Nama tokko fida barbaade. Gaafa kana immoo hadha. Nama Oromoodhaa haasoo akkanaa je'ee hin fidu. Hayyoottan Oromoodhaa hin fidu jirratti. Si galee badoonni suuraa isaa kaatan khalaas itti nafe. Si galee kanaaf dantaa keetiif Jawaar jaalatta dantaa keetiif dhiista. Aya gabaan jimne nama ilmoo isaatiif hin ta'in jaartii isaatiif hin ta'in baqlaawaadhaaf ni taajee abadan an jalan deemu. Isteeppii takka akkanaa jee hin deemu jala. Maaliif warroonni Jawaarii wajji deemaa turan maaliif jalaa gargalanii ja'aati if gaafadha. If gaafadha. Si galee if gaafadhaa tan. Isaantu itti garagale. Jawaartu garagale jechuudha. Maaliif hayyoottan kunoo ni jiranii kana keessa Tsaggaayee Araarsaa afaan kan kunoo Amaara kana akkana boochisu dandeettii ni qabaniiti. Maaliif arraan tana Tsaggaayee Araarsaadha waan kana jedhe. Barsilaa ilmaatu Tsaggaayeen waan kana silaa amma dubbachuun qabu. Maaliif manguddoon ni jirti. Bikkitoon silaa gatta'anii itti haasawan ni jirti. Silaa bikka takka taa'aniiti namni taa'eeti haasawu. Rakkoo akkanaa tana rakkoon tun rakkoo laaftuun seenaa. Rakkoo laaftuun seenaa. Abadan Oromoon tokkoon tokko. Abadan hanga shirri kanaa kun miidiyaa OMN kana keessa jiru hanga miidiyaan OMN kun cufamu hanga Oromoon akka Oromoodhaatitti nuti gabrummaa keessa jirra jee miidiyaa tokko as banatu abadan miidiyaan OMN inuman xaaharamu. Inuman xaaharamu beekee kan. Hanga Farhaan Abdusalaam bocoltichi roobootinii nama hin ta'in achi keessa jiru sun hanga achi keessaa bahu Oromoon tokko nama jala deemuudhaaf hin teessu. Hayyoota wannicha irraa fiiganiif waan akkanaati Oromoon shawaadhaa hin dhoysitu akka keessan kanaa miti. Akka keessan kanaa miti manni warra waa dhoysuu miti. Akka Oromoo Arsiitiif Harargeedhaa qalbiin isaanii Amaaraa miti ummata waa dhoysu isiniiti. Hunoo kun hin dhoysu jechuudha. Dhugaa jirtu isinitti himi. Si galee? Dhageeffadhu. Dhageeffadha hattuulee. Who's gonna lead this nation? Armenians once again on Jew. Isanobanuti Roli Kenya goes to any gossipy at Tohi. Who's gonna lead this nation? Ittiin dhufa jela. Ammas irra deebi'ee kanan siin jedhu kana dhaabde. Bakki har'a jirruu fi bakki baras jirru bakka tokko miti. Biyya keessatti sirri. Bikki har'a jirruu fi bikki kaleessa jiru tokko miti. Gaafa dursa waliin jira wal marihannaa wal quba qabnaadha. Har'a hoore hin jiran kaa. Har'a garuu hin jiran bikka takka hin jiran. Bikka takka ma jiraachuu dhabuu isaaniititu miidiyaa adda addaatirra isaan oofee isaan rakkuudha jira jechuudha. Dhageeffadha. Qabatamaan dubbiin jijjiiramee jira. Mootummaan aangoorra jiru mootummaa Oromootii kan jedhu. Qeerroon kan tuddee jala dhaabbattee eegdudha. Qeerroo kun nutu facaase. Qeerroon injifattee ijaaramuu qabdi turte. Jaarmiyaan. Qeerroo nutu facaasee je. Qeerroo nutu facaasee je. Maamo Qaasim uuxaa. Bay badoo. Badoo biyyaa ba'ee TV biyya namaatitti arge naal abuuk. Qomaata. Badoo takka keessanii kanaatiitu haifillee hin barin TVdhaan ijaa fi gurra keenya jechaa jira. Badoo. Kanaaf hamaarii mataarra nu taphachaa jirti. Isinii bocola kana jecha. So amma maal jee nuutiitu facaasee je. Hoggatana jau isaantu facaasen jenne laa ifiis achi keessa naqeeti. Maaliif namni hayyuu Oromootiitti isa beeka nuutiitu facaasee. Qeerroo nuutiitu facaasee. Jawaar faatiitu facaasee. Dhugaa jirtu tun. Siyaasaa Oromoo qeerroo hin ijaarre. Jawaar faan qeerroo hin ijaarre. Qeerroo diiganii facaasanii raffisanii deema. Dhugaa jirtu isinitti. So kana gaa akkamiin ilaaltan reebmaan tana?
Jawaarfaan qeeroo facaasaniiti kutanii. Hayyoonnummaan Oromootu qeeroo facaastee kuttee je. Qeeroo tamtu duuba sila arraan tana rakkoo achi keessatti uumamtuuf Oromoo rakkoo keessa jira jee akka dursanitti hiriira sii baha. Akka dursanitti fincila sii baha. Faraan Abdusalaam asii harka lafa jalaatiin hojjechaa jira. Qeeroo hanga tokko achi baaseeti achitti ajjeesisa. Waraana itti ergan jechuudha. Maaliif hoggeenni asichitti baase waraanni qaxxitaa amma jala fiigeeti achitti dhawa. Ka'eeti naannoo Arsiidhaatiif kana uummata hanga tokko achitti baasa. Mootummaan achi dhaqee mataa keessa dadhawa. Tashawaadhaa ni beeti uummanni. Tashawaadhaa akkanaa ja'anii hin bahan. Akkanaa ja'anii. Maaliif information ni arkatan. Waan OMN itti jiru. Waan Faraan Abdusalaam itti jiru ni arkan. Warreen Faraanii wajji deemu waan isaan achi keessatti hojjetan. Akkaataa isaan itti ilmaan Oromoodhaatiif kana ficcisiisan ni arkan. Kanaaf Oromoon shawaadhaa hiriiran baatu. Mee ifaa gaafatan ammaan tana. If gaafadha. Dhugaan jirtu tana. Dhugaa tana garuu hidhooysan. Qeeroo nu baha. Qeeroo kana godha. Saggaa Araarsaadhaa himee jira. Nuutiitu facaase qeeroodhaa. Peered dhumee jira. Kana booda qalbii qabda taanaan mudhii ta'e hidhattee OMN jechaa hin oolini kara jaalmaaroodha ijji ta'e sigartii. Ijji ta'e sigartii hidhadhu akka ilmaan Tigraay sanitti hidhattee jaalmaaroonis Oromoodha dirqama Jawaar Mohaammed jaalmaaroo wajjin jiraachuun qabu. Irra guddaa Arsii Harargee wanni isin yaaddan bocoloota isinii Jawaar Mohaammed jaalmaaroo keessa jiraachuudha qabaadha. Warri akka Oromoon hin bilisoomne fedhu isin. Isinii fi aktivistoota keessanii fi sheekii fi shariif keessan. Hattoota. Fi warreen OMN kana keessa jiru. Isinii jechuudha. Isin warreen afaan hin iyyu. Isinii taati. Jaalmaaroo keessa seenaati. Waan qabda walitti baasaati. Waan jaalmaaroon itti jiru kana cinaa dhaabbadhaa waliin falmadhaa. Tana dubbiin. Yookaan kaan akkuma harka lafa jaraatiin bilchiginnaadhaa waliin hojjechaa jirtanitti hojjedha. Asirra teesseeti OMN ijaa gurra keenya OMN silaa ijaa fi gurra keessan silaa ta'e sa'aa 24 waa'ee ijoollee biyya Arabaat dabarsa. Abbaa ilmoon mana hidhaa kana keessa irraa jirtu. Abbaa ilmoon jaartii wajjin mana hidhaa kana keessa irraa jirtu. Nyaata dhugaatii dhabdee bilaa rakkachaa jirtu. Ilmoon jalaa du'aa jirtu. Haadha niin hojjedheettee ilmoo isii namatti kannitee ilmoo mana hidhaa kana keessa rakkachaa jirtu. Isin bikka hojiitii boochi. Kana isin ilmaan shuumoodhaatun hattoonni OMN nurratti faarsitan. Gabra ilmaan gabra dhugaan jirtu tana. Oromoon qalbii qabdu dhugaa jirtu fitti himi badoota kana jala hin deeminaa kara qabsoon jirtu deema. Kara qabsoon jirtu deema. An Zaahiriin isinitti hima. Zaahir OMN fi wannummaan OMN jala jira. Keessa jira. Ifi hattoonni suuraa Jawaar kaayatee deemu kun hundinuu bocoloota. Bocola akkanumatti firra du'aatuma deemu. Bocola bikka duuti jirtutti deemu. Bocola maaliifin du'aa hin beene ummata akkanaati. Maaliif abbaa irraa hidhaalan? Jawaar irraa hidhaalan. Jawaariitiitu nama tartiiba hin qabne iyyuu malee faayidaa hin qabu. Dandeettii isaatitti nama hin fayyadamin Jawaar. Dandeettii isaatitti. Garuu dandeettii isaa sanarra Amaaraatiitu itti fayyadamu jira. Waan inni amma dura dudubbate san hunda arra Amaarri taa'eeti itti fayyadamu jira isa mana hidhaa keessatti ol darbee. Abiyyi dandeettii hin qabu. Waan takka illee hin qabu. Abiyyi namtichi kun akkamitti dandeettii waan akkanaa kana dubbataa maaliif natti nimini jawuus hin beene hinaaffaa ta'uus hin beene fuudhee mana hidhaa keessa ol darbe. Garuu waan san hunda arra Amaarri itti fayyadamuudhaatti jirti. Sigalemi.
abu adiinu battu waa hunda abu adiinu battu waa hunda ja ofiin boon jiraadhu lakkiinu badhu dhama kana akka keetii kana zaahir sitti himnee barnuti zaahir sitti himne Jawaar silaa nama sammuu qabu silaa ta'e Oromoo gaara keessa deemee ni hiikkachiisuu sin jechaa jira. Jawaarii fi warreen Jawaar jala deemu na haa faarsanii jechuu keeti isaan gammachiisuu keeti dhugaa jirtuun sitti hima. Jawaar ilmoo isaatiif hin taane jaartii isaatiif hin taane. Bulgu Abiyyi gowwaa kanaatiitu fira isaatiif ta'e. Afaan nu jijjiirateeti Abiyyiin afaan Oromoo dubbatee afaan Oromootiin qabsoo teenya nu harkaa fuudhe. Ni beeka Jawaar. Wanni asii Gondar isa geesse maali Jawaar Mahammad? Maali wanni asii isa geesse Gondar? Hayyuu Oromoo kama gartan isin kaasii Gondar dhaqu. Kama gartan isin. Namni Oromoo ta'ee bar namni Oromoo irraa dantaa qabu asii ka'ee Gondar hin dhaqu bar. Eegasiifu maal abbaa keessaniitiif Amaara qeexarre isin. Maaltu isin qeesisi Amaara? Isinuu lakka Amaara? Jawaaruu lakka Amaaraati. Ani hayyuu Oromoo jechuudhaan lakka asii ka'ee Gondar dhaqeeti. Hayyuu Oromoo kam gartan isin? Kam gartan kaasii fiigee Gondar dhaqu? Qabsoo Oromooti. Kam gartan isin? Kam gartaniin jeebar? Kanaaf isin Siraaj shanii maarree dheetta baasi alaabaa tana firraa na alatullaa eeg baasi suuraa jaalmaaroo qaba sanuu firraa kun bahe keessa qomaa ta'a bahe keessa wasaq ati maal keessa jirta an zaarii sitti mudhatti jira ati hattuu waan taateef TV'n OMN dha ijaa fi gurra kiyyaa jette badoo waan taateef badoo biyya teetii TV'n argin biyya namaatitti agarte waan taateef isin biyyaa fi huccuu jijjiirrattan malee sammuun teessantuun hin jijjiiramtu ummata akkasiiti isin sigale ummata akkasiiti ummata akkanaa kanaatiitu miidiyaa irra ol ba'ee qaala Jawaar ja'a warreen Jawaar faarsu hundinuu mana hidhaa keessa jiran kun rakkachaa jira garuu namni qalbii qabu kan akka jaalmaaroodhaa hin jiru uumamuuf illee hin ta'u isin garuu jaalmaaroo akka diinaatitti ilaaltan akka mililikitti ilaaltan isin nama isiniif qabsaa'uun feetan isin wanni isin beektan hayyuu nama jabaa tokko ajjeestanii suuraa isaa profaayila kaayachuu dhabeetanii isin akka ilmaan shawaa hattuu tana gartanii hattoota ijoollee shawaa gartanii farshoolee tana gartanii Hacaaluu Hundeessaa ajjeesaniiti suuraa isaa profaayila godhatanii nullee profaayila isaa san isinillee uffisan jechuudha. Wanni isin beektan tana. Sigale. Jaalmaaroon Harargee yookaan Arsiidhaa miti yookaan Shawaadhaa miti. He's from Wallagga. Uummata sammuun dalayduu irraa tokko. Uummata sammuun dalayduu irraa tokko jechuudha. Uummata akka keessanii suuraa jala fiiguu kanaa miti. Uummanni Wallaggaa uummata Faraan Abdusalaam suuraadhaan shawwaduu miti. Isin Faraan Abdusalaam akka suuraa takka kaayate kottan. Uummata sammuu keessanii deemuu danda'u miti isin. Hattoota ilmaan hattuudha. Wanni isin hojjetan hattommina. Kijibni isin yaastan kijibdu. Ijoolleen biltsiginnaadhaan maalitti nu jaraa garagaltee maalitti Oromootuun gargar facaatee jettaniitillee ifillee wanni hin jettan. Biltsiginnaa jettan. Dhugaan jirtu tana. Isintu karaarra hin jirre namni firraachi kutee jechuudha. Dhugaan jirtu tana. Kanaaf dhugaan jirtu tana fakkaatti ammoo Tsaggaayee Araarsaadhaa tana baasuun kee gaariidha. Tana baasuun kee gaariidha. Oromoon hundinuu akka waan kana gartu gaariidha goote. Maaliif? Ammoo
sila ol baasuu keetiin dura wahi beeytaasi dhageetiillee ni qabdaasi manguddoodhaaf kana yaamtanii maaliif rakkoo tana karaa irratti wanni godhina alabarratti fixina odoo social media irratti ol hin baasin silaa lafa teessanii waan kana lafatti fixuu qabdan ture. Ummata amma hammeessitanii jirtan, ummata qalbii cabsitanii jirtan amma. Jechi Tsaggaayee Araarsaa jeesun qeeroo nuutu facaasee qeeroo Jawaarfaatu facaasee mana hidhaa seeneen hangam takka hanga isiin qalbii ummata guddaa kana cabsite himuu hin dandeenyu jechuudha. Ummata abdii kutachiistanii jirtan. Silaa waan akkanaa tana ummatallee gurra naquu hin qabdan. Lafa teessaniiti wal mari'attanii rakkoo jirtuu fi kanaas achumatti fixanii ol baatan jechuudha. Amma gaa ummanni Oromoodha keessattuu ummata madhugaa hin fudhanne kijibaan deemu bare isin jala deemuufillee hin ta'an jechuudha. Waa takkallee wanni godhan hin jiru. Qeeroon biyyaa ganaa tiyyaan na baasii malee namni bilaashitti namaa du'u hin jiru. Namni bilaashitti isinii du'u hin jiru. Dhugaan jirtu tana. Yoo akka Tsaggaayee Araarsaa jedhu kana taate dubbiin Oromoo wanni isiin qabdu qaxxitaa kara jaalmaaroodhaa malee akkanatti bilaashitti harka qullaa bahiitii waan Faraan Abdusalaam isiniin jedhu san kitaaba isaatiin deemuun hafuudha qabdii. Kitaabni Faraan Abdusalaam hafuudha qaba. Nama hin dubbanne akkana jettee hayyuu kiyya hin jeeniin nama ol bahee sagalee isaa hin dhageessisne hayyuu kiyya jettee hin deemin jala. Hanga Faraan Abdusalaam akka Geetaachoo Araddaadhaatitti ol bahee sagalee isaa isin madhageessisu. Nama akkanatti ciiseetuma taa'u dhalaadha hin jennuun maali nama du'e hin jennuun akkamigaa. Nama sagalee isaa hin dhageenye akkamitti deemta jala. Bar jidduu Jawaar ture bar Jawaar ni barreessa ol bahee dubbata. Ummanni kun ni barreessan ol bahanii dubbatan. Kuni hoore aboo hattuu Harargeetii fi Arsii tana yaaqi. Ummata qabsoodhaaf hin taane. Ummata na alata. Hattoota. Hattoota hoggalaa fi seentan. Jawaar akkana jee Jawaar Oromoodhaaf wanni ta'e waa takka Oromoodhaaf hin goone yoo Oromoodhaatti adawwii ta'e malee. Silaa Oromoodhaaf yaade nama tokko bikka isaa buufateeti Oromoo tanallee hidhachiisee qeeroo tanallee if jala oofee waan takka godha ture. Arra silaa qeeroodhaatiitu maneedhaatii isa baasa. Arra silaa akka jaalmaaroo kabajamee deema. Jawaar ilmoo isaatiif waa takka illee godhi maal sii godha? Ati immoo profaayila isaa godhattee baas isinitti nafne sabboontoota. Sabboontuu sabboona suuraa Jawaar qabda sitti nafne. Wallahi ana ahsan minno hattuu hunda. Jawaar jaartii isaatiif hin taane ilmoo isaatiif hin taane. Hattoota isin warra kaayootti amanee miti warra Jawaaritti amane. Jawaar nama qabsoo Oromoodhaa tiin Gondar dhaqe. Haadigaa tanaa sootuuti. Hattuuwwan Faraan Abdusalaam isaa fi Beerri googara uffatee dhaabbatu tokko. Nama hin dubbanne taa'eetuma waa barreessu taa'ee qeeroo ficcisiisu nama akkasiiti. Dhiira jechuun kan akka Geetaachoo Araddaadhaati. Ka ol bahee nama isaatiif falmatu, ka ol bahee dubbatu, ka dhukaasu jechuudha. Isin ammoo hayyoonni keessa warra googaraa uffatee deemu kana. Googaraanisti. Isin galee beerran keessan beerran tartiiban qabne. Beerran fincaan bira yaasaa deemtu. Jawaar kiyya maarree kiyya yalaan abuukum. Ummata akkanaati wajji akkamitti deemna sakaraa. Ummata TV'n ijaabii gurra kiyya jedhu.
TV'n kun ammoo takkaa guyyaa takka ijoollee biyya Arabaatii sagalee ta'een beeku. Guyyaa tokko. Ha sagalee tahaa jiru shabboodha. BBS baadha. Gana Tsaggaayee Araarsaadhaa dubbii fixee jira. Oromoon gurra qabdu kasammuun ta'e hojjattu hara jaalmaaroodha. Hara jaalmaaroodhaa qajeele. Asirra teessee ummata tartiiba hin qabne ummata wanni hundinuu harkaa facaate yala hin deemin. Isin quufnee jirra nuti kana. Isii galee warreen biltsiginnaa taatan isinirra laallu maaliif? Waan jiraa hunda Tsaggaayee Araarsaa baasee jira. Isii galee waa takka illee godhuu hin dandeenyu ree. Achumaan warreen yaada qabdan keessattuu ijoolleen teenya ta dhiiraa tan hojiidhaaf naannoo adda addaa jirtan biyya Arabaa tan jaartiin teessan ilmoodhaa waliin mana hidhaa isinirraa jirtu tan ilmoon teessan namatti kannitanii ilmoon teessan sun mana hidhaadhaa isinirraa jirtu warreen yaada kannachuu feetan warreen carraa miidiyaa irratti hin arkatin yaada kannachuu dandeessan. Akkam jettan moo gaarraan tana Jawaariin isinirraa tuqeessa. Jawaariin isinirraa tuqeemi. Hayi bar hoolaan tun oduma Jawaar jettu duutii bar. Akkasii bar. Akkasii nageetti hanga bartanii isin Jawaaruma jaa hanga bartanii OMN numa jaa. Oduma isin akkana jettaniiti lubbuun isin keessaa baati. Jaalmaaroo ifi warreen jaalmaaroo wajala deemu isaanii akka keessan kanatti hobobsuun agartu. They show us by action. Waa hunda hojiidhaan nu garsiisaa deeman jechuudha. Hojiidhaan. Garuu isaan san cinaa dhaabbachuun feetan. Miidiyaan OMN'dha waan san dabarsuun fedhu. Miidiyaa shiraatire. Miidiyaa hattuudhaa waan ta'eef waa'ee qabsoo Oromoodhaa waa'ee jaalmaaroodhaan dabarsu. Kun beekamaadha. Akkasii beeran natti aaruun ooltanii Farahanii fi OMN fi Jawaariin isinirraa tuttuqe mataadhaan gad dhaabbadha. Naatiitu isiniin jedhe. Yoo aartan jechuufaafi yoo aartan mataan gad dhaabbachuu dandeessan. Kun waan inni isiniin jedhu irraa tokko. Maaliif? Isinii fi rakkoo keessa jiru. Mana madaam keessa dhaabbattee matbaxa madaam keessa dhaabbattee baqlaawaa Jawaar tuqee baqlaawaa Farahaan Abdusalaam hatticha kana tuqee baqlaawaatu OMN tuqee yoo kan jettu taate mataadhaan gad dhaabbadhuu isin jedha. Mataadhaan. Maaliif guyyaa qabamtee mana hidhaadhaa san seentuun beektu. Gaafa achiisi qabanii mana hidhaa sanitti si ol darban OMN sagalee nuu tahaa ja'a jettan. OMN maallaqa isinirraa guuru malee guyyaa tokko sagalee isiniif hin taane. Ilmaan Oromoodhaaf facaasu. Ilmaan Oromoodhaa akka isii wal jubbitu godhu. Galatoomi Tsaggaayee Araarsaadha. Iccitii jirtu gabbaasuu keetiif akka Jawaar faanis qeeroo facaasanii mana hidhaa ol seenan baasuu keetiif thank you. Galatoomi. Kan akka ati tana waan kana dubbatte kasi goosisee shabboo miidiyaa galatoomi. Hattoonni yoo walitti qabamtee peejii keessan sirraa cufan hootu. Peejiin ni jira peejii siif kannina. Peejiin ni jira siif kannina. Waan ati Oromoo hunda achirra simattuu fi riippoortii sirratti goote hattoonni. Hattuun waan ati Oromoo hunda simattuuf Oromoo hunda yaada isaa irraa fuutuuf aaranii qalbiin cabxee peejii teessan si adaban. Dhugaan jirtu tana. Oromoo malee wanni akkasii kan namarratti hojjetu hin jiru. Diinni alaa hin dhufu. Diina mana keessa jiruutiitu waan akkasii san namarratti hojjeta. Ummata qalbiin udaanii kana. Ummata taa'eetu waa faarsoo kana. Reefka.
akkasi nageetti boo fayyaa nuu taha baafanne nuti kana booda khalaas qabsoon kara jaalmaa roodhaati ganaa waa'ee OMN dhaatis haa ta'u waa'ee keessanis haa ta'u maa dakhalna shay waa takka nuun naqu gana mataadhaan gad dhaabbattan abbaan fedhe haatu abbaan fedhe haadiisu duuti Hacaaluu irratti nu geessee jirti Hacaaluu ni du'e abbaan fedhe du'e gana nama moo sareedhaan jennuun nama moo sareedha hin jennuun hayyuun Hacaaluu Hundeessaa caaleen jiru tokko Hacaaluu Hundeessaadhaa hin ga'u tokko jechuudha nageetti